Mariin biyyaalessaa adeemsifamuu tokkummaa biyyaa cimsuu akka danda'uuf ogeessonni aartii, miidiyaaleenii fi aktiivistoonni gaheen isaanii maal ta'uu qaba kan jedhu ilaalchise biiroon aadaa, aartii fi tuurizimii ogeessota kanneen waliin marii gaggeesseera. Maricha irratti kan argaman hooggantuun biiroo aadaa, aartii fi tuurizimii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Dr. Hiruut Kaasaw ogeessonni aartii fi miidiyaaleen ogummaa qaban fayyadamanii guddina, badhaadhinaa fi milkaa'ina marii biyyaalessaaf gahee isaanii akka baatan ergaa dabarsaniiru. ያለ ሚዲያ ምንም ማህበረሰብን ማንቀሳቀስም አይቻልም ማሳተፍም አይቻልም። ሚዲያ መሌ ሐዋሳ ሶቾሱን ሂንደንዳሙ ሂርማቺሱን ሂንደንዳሙ ሂሪርሱኒስ ሂንደንዳሙ ፉልዱራ መሪን biyyaalessaa ni taasifama. Marii kanammoo callisnee kan itti seennu miti. Jalqaba hubannoo irratti hojjetamuu qaba. Hubannoon osoo hin uumamin gara mariitti seenuun gaarii miti. Hojiilee dursa hojjetaman hojjechuuf waan hundarra yaadota waltajjii marii irratti ka'aniin Itoophiyaa ijaaruun, nageenya Itoophiyaa fiduun, Itoophiyaa sablaneetti ijaaruun, uummanni Itoophiyaa bakka tokko akka dhaabbatu gochuun yaadota jiran, hojimaatilee jiran, duudhaalee jiran gurmeessuun uummata Itoophiyaa barsiisuuf ogeessonni aartii fi miidiyaaleen gaheen isaanii guddaadha. Ogeessonni kunneen hawaasa irratti dhiibbaa uumuu danda'an olaanaadha. Kanaaf ogummaa qabaniin fayyadamanii biyya isaanii akka ceesisan nan gaafadha. Ogeessonni aartii fi miidiyaalee marii irratti hirmaatan yaada laataniin biyya itti fufsiisuu fi nageenya mirkaneessuuf qooda irraa eegamu baachuuf qophii ta'uu isaanii himaniiru. Qaamoleen addana jiran artistoota jira, iddoo kana artistoota gurguddoo jira, yuutuubaroota jira, qaamolee miidiyaa geggeessantu jira, sooshaal miidiyaa kan fayyadaman fi kan hordoftoota gurguddaa qabantu jiru iddoo kana. Qaamolee kanarraa mariin biyyaalessaa kun akka inni milkaa'u gochuu keessatti gahee guddaadha. Biyyi tokko kan isheen baduu dandeessu miidiyaadhaani, kan isheen toluu dandeessus miidiyaadhaani. Miidiyaadhaan biyyi kun akka isheen itti fuftu hojii hojjechuu qabna dhee yaada. Biyyoonni guddatan garaagaraa miidiyaatti fayyadamaniiti biyyoota isaanii kan guddisaa jiran. Nutis akkuma isaanirraa wanta gaarii isaanirraa jiru isaan argannee hubannee jara duukaa buunee nutis gara biyya keenyaatti jijjiirree biyyi keenya akka jijjiiramtu gara badhaadhinatti imala amma jalqabde kan galmaan akka geenyuuf miidiyaa irratti wanta guddaa hojjechuu qabna jennee yaadna. Biyya gara badhaadhinaatti ceesisuun gahee mootummaa qofa miti kan jedhan ogeessonni aartii fi miidiyaalee kunneen nageenya uummataaf mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti xiyyeeffannaa akka laatu gaafataniiru. Akka biyyaatti seerri olaantummaan seeraa kabajamuun barbaachisaadha. Warri uummata jeeqan, warri uummata walitti buusan, warri uummataaf uummata walitti buusanii as keessaa bu'aa siyaasaa argachuudhaaf socho'an hedduutu jira. Kan keessumaa biiroo banatanii, waajjira banatanii, waajjira isaanii keessatti uummata arrabsaa oolan, uummata walitti buusaa oolan, garuummoo bakka bu'insa uummataa tokko illee kan hin qabne isaan kun jiru. Isaan kana beekaman kana seeratti buutuun barbaachisaadha. Rakkinni amma biyyi kun keessa jirtu qaleensa jireenyaa ta'ee, rakkinna gara amantaatiin dhufu ta'ee, rakkinna gara sabaa fi sablammootaatiin ka'u ta'ee furmaanni inni guddaan marii biyyaalessaatti jedheen yaada. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka bu'uun ogeessota aartii fi miidiyaa kan mari'achiisan waajjira kantiibaatti gorsaan damee miidiyaa obbo Abdurazaaq Jimaa ogeessonni aartii fi miidiyaaleen ilaalcha hawaasaa qaruuf gaheen qaban olaanaa ta'uu dubbatanii guddinaa fi badhaadhina hunda galeessaaf mootummaan qindoominaan isaan waliin kan hojjetu akka ta'e himaniiru. Gama uummata dhiyeessanii mariisisuuf waliin hojjechuudhaan gama hooggantoota mootummaatiin rakkoo guddatu jira. Keessaayyuu gama gadi yoo deemamu amma nu sadarkaa magaalaatti hojii hojjannaa, sadarkaa kutaa magaalaatti, sadarkaa aanaatti, gandatti gassiqaa yoo dhufu rakkoon akkanaa akka jiruu fi gufuu waan ta'aa jiru hedduutu jira waan jedhu kaasanii kanneen mootummaan akka yaa'ii dhaabbummaa irraa deebineen uummata kana rakkoo maaltu jira jidduu keenya maaltu deemaa jira waan jedhu mariisisuu kan jalqabne. Kanaafuu ammas haalli itti hiikuu dandeenyu haaluma kanaan. Qaamotiin miidiyaalee hawaasaa dhiibbaa gadhee uummata irratti uumuuf itti fayyadaman gocha isaanii irraa akka deebi'aniif dursa hojiin barsiisuu hojjetamaa jira kan jedhan obbo Abdurazaaq qaamota rakkoo uuman adda baasuudhaan seeraan hojiin gaafachuu cimee itti fufaas jedhaniiru. Seerri qophaa'uu qaba waan kanneen wanti ittisu sirriitti ittisuuf dammoo jalqaba seerri haalli itti hordoffiin isaa maal fakkaachuu qaba wanti maal akka barreesse haalli itti beekuu salphatti beekuu dandeenyu nama san dammoo komunikeet goonee waan akkana kanarraaf qusadhu biyya balleessaa jirtaa saba miidhaa jirtaa nama walitti buusaa jirtaa itti aanee dammoo akkuma jette tarkaanfii fudhachuu waan hin hafne ammas sadarkaa olaanaatti uummata wal buusutti waan hojjetamu tarkaanfii fudhatamaa jira.